Pireezidaantii Taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbiibbiitti piroojeektii Finnaa eebbisuun tajaajilaaf banniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo bishaanii horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa bu'uurarraa furuuf piroojeektoota Finnaa ijaaruun tajaajilaaf banaa taasisaa jira. Kanaanis rakkoo bishaanii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa furuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun jiruu fi jireenya isaanii akka fooyya'u taasiseera. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon yaa'ii Afrikaa, Karibiyaanii fi yaa'ii lammaffaa jijjiirama qabeenya qilleensa Afrikaa irratti hirmaachuuf Finfinnee galaniiru. Barataan bilbila harkaa qabatee mana barnootaa seenu barnootaaf xiyyeeffannoo kennuu hin danda'u jedhame. Kanaafuu barattoonni bara barnootaa 2018 irraa eegalee bilbila harkaa fi meeshaalee elektirooniksii barnoota irratti dhiibbaa geessisuu danda'an qabatanii gara mana barnootaa deemuun dhorkaa ta'uun ministeerri barnootaa beekseera. Biiroon barnoota Oromiyaa maatii barattoota waliin marii taasiseen barataan bilbila harkaa qabatee mana barnootaa akka hin seenne kan taasise waggaa tokkoon dura hojiirra kan oolche yoo ta'u, ministeerri barnootaas akka biyyaatti qajeelfama dabarsuun barattoonni manneen barnootaa fi daree barnootaa keessatti barnoota isaanii qofa irratti akka xiyyeeffatan kan taasisudha. Maatiin barataa fi hawaasni keenya qajeelfama darbe kana barattoonni akka kabajan jabeessuun gahee keessan ta'a jedhan. Aadaa fi duudhaa Oromoo bakka isaaf malutti deebisuun jecha qofaan osoo hin taane gochaan agarsiisaa jirra jedhan abbootiin gadaa fi dargaggoonni magaalaa Roobee. Magaalaa Roobeetti qaameen lama guyyaa walooma feestivaala Goobee fi Shinooyyeetiin kabajame. Walitti qabaan abbootii gadaa Tuulamaa lafa Baalee obbo Girmaa Abbaa Seenaa Goobee fi Shinooyyeen tapha dargaggootaa fi shamarran Oromoo bara haaraa itti simatanidha jedhan. Dargaggootaa fi shamarran Oromoo simannaa bara haaraatiif dhiichisaa fi ragada yeedaloowwan qalbii namaa hawwatuun dabalanii taphatan kun dhalootaa dhalootatti akka darbuuf cimnee hojjannaas jedhan. Bakka bu'aan kantiibaa magaalaa Roobee obbo Alamaayyoo Tulluu guyyaan waloomaa kun guyyaa tokkummaa fi hariiroo waliin jireenya obbolummaa uummattoota keenyaa ittiin ibsinu guyyaa jaalalaaf tokkummaatii himu. Feestivaalli agarsiisa aadaa Goobee fi Shinooyyee dargaggoota magaalaa keenyaatiin agarsiifamaa oole kunis agarsiiftuu carraaqqii kanaa ta'us dubbatan. Maddi oduu kanaa koominikeeshinii magaalaa Roobeeti. Arsii Lixaatti sirna itti fayyadama qoricha farraaramaa irratti leenjiin kenname. Godina Arsii Lixaa keessatti leenjii sirna itti fayyadama qoricha farraaramaa irratti kennamuun kan himame. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa Dr. Abdullahi Beekaa leenjichi bu'aa qabeessa ta'uu isaa ibsuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun galma qonnaa milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Itaanaan bulchaa godina Arsii Lixaa obbo Asaffaa Tolosaa qoricha farraaramaa sirnaan fayyadamuun balaa qabeenya qonnaa irra ga'u hir'isuuf murteessaa ta'us dubbataniiru. Leenjiin kun qonnaan bultootaaf hubannoo kennuun farraaramaa irratti hanqina hubannaa irraa maddu furuuf shoora guddaa qaba jedhame. Leenjichi hooggansa qonnaa ogeeyyii fi qonnaan bultoota hirmaachisuun hojii tarsiimoo fi hubannoo qindaa'aa irratti fuulleeffachuun gaggeeffamaa jira. Dhaabbanni Kaanmaaks galteewwan qonnaa alarraa fichisiisuun yuuniyonotaa fi daldaltootaaf kan dhiyeessan ta'uu obbo Adaanee Geetaachoo himan. Leenjichi karoora mootummaa keessatti qonna babal'isuuf taasifamaa jiru cimsuu irratti bu'uura cimaa akka ta'us ni eegama. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qaameen lama guyyaa waloomaa magaalaa Shaashamanneetti kabajamee jira. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qaameen lama guyyaa waloomaa mata duree sabdaneessummaan keenya miidhagina keenya jedhuun magaalaa Shaashamanneetti kabajamee jira. Sagantaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan afayaa'iin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan Itoophiyaan biyya sabdaneettii fi seenaaf aadaa garaagaraa qabdu biyya ijaarsa ishee dhawaataan waloomaa gabbifachuu fi hormaata sirna qeenxee qolachaa walharkaa fuudhiinsa dhalootaan har'a geesse ta'uu ibsaniiru. Biyya keenyaaf waloomni jecha qofa osoo hin taane jireenya dhugaa ta'uu himuun bara kana injifannoo waloomaan arganne itichuu fi dhaloota ittaanuus dhaalchisuuf qaameen lama guyyaa waloomaatii kan mogga'ee fi sabdaneessummaan keenya miidhagina keenya dhaadannoo jedhuunis kabajamaa jiraachuu kaasuun Itoophiyaan bifa hedduu akka saba tokkootti waloomaan keessa jiraatamu garaagarummaan madda tokkummaa